السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلدمتوتا في خبجمتوتا جولي ورمو داكم نجا في يقبدني أبليا خيا بقنا جا نويدني كريمة خيارات نسنجرسي صفو فيها أبليا خيا خيار را كريمة كمية تولشاني يوجدن تولشيت نسنجرسيسا خيار را كريمة كتي تولشاني أبليا خيا خيار كونو خنا قرتن خنا خيار داغيتين جرا خيار إيجان دا بشري بودا بشري خيار بودا رتي أنا مراد إيجان في فكرة دي بودان سيادة دي جو خيار قديتين داخل شون بشري أزرت جو كرتني ببشرة بشريتين بشان ساي راجينجلشة إيجان بشان راجينجلشة بودا بشان ساي ديستين نكى يبدر خايه ديستي رتي bishaan ibiddarra kaa'ee osoo distiin jechuun kan ibidda xiqqeessee jechuudha. Nishaa urraa boqqolloodha. Urraa boqqolloo malaakaa tokkotti naqee urraa boqqolloo malaakaa tokkicha kana booda obboleeyyan kiyya bishaan keessa neetu osoo bishaan hin uwwisine lafatti urraa keessa malaakaa keessa babaastee sirra laayita jechuudha. Akka qulxxee irraa bu'u korfoo yoo firii godhate jechuudha. Nishaan maaliif dafee hin laaqamu. Hagguu isa laayite booda irratti ibidda irraa xiqqeessitee keessa babaaste ifiifi nishaanii fi khiyaar furdatan. Nishaa furdate sanii fi khiyaar hagguu furdate walitti bishaan kafiifa san irratti goote san booda irratti akkana ta'a jechuudha. Gartanii distiin isatti godhela. Akkana ta'a jechuudha. Kireema kana hagguu akkana goote boodatti akka itti dibattu harka kan keetirratti yaabbileen kiyya maaliif ani nama kaameraa naa qabu jiru saniifuu ifumaafiin qabadha. Kireema kana fuutee laal harkarra tuf godheetiin ture. Harkarra fuula keetirra geessee kireema fuula keetirra riita. Fuula kan keetirra daqiiqaa 10 fuula kan kee riita. Fuula kan kee riidee eega fuula kan kee riiti booda hanqaa wanti kun si keessatti ini qaamni kan kee ni dhuga gartanii la akka waan guguu ta'uu fakkaata malee ni dhuga. Qaama kan kee kana obaastee itti riidee jechuudha. Hagguu riidee booda ni fixata qaamni kan kee kun. Akkas goratanii obboleeyyan kee galgalaa fi ganama. Galgalallee haguura fufteemtanii gorachuu ni dandeessanii ganama haguurri baakaatan dibachuu ni dandeessanii rakkoon qabu ayyu waqtii yeroo salaattan booda irratti dibachuu ni dandeessanii sanii jecha obboleeyyan kiyya namni kireemni kun kireema ta'e jechuudha. Lamma khiyaarii fi nishaan kireema ta'e obboleeyyan kiyya wanti kun nama finniisa qabu nama maadaatii qabu nama finniisa itti biqilee irra guguraachoome nama fuullisaa quncee nama raakaa kaanii beetanii fuula namaa kana nama fuullisaa quncee qabu hundaafuu obboleeyyan kiyya kireemni kun hedduu takka bareedaadhaan isiniin jira. Obboleeyyan kiyya waan biraatillee yoo nuufi mijattanii wanni biraatillee maaliif waanuma basiita kana mana keessa godhattan kana bareeddu jira. Isiniifi nama inshaallah yoo rabbi jedhee saniifuu amma kireema kana irraa fayyadamuu qabdaniin isiniin jira obboleeyyan kiyya. Kireema kana irraa fayyadamaa. Kireema kana hedduu gaariidha irraa fayyadamaa. Achi booda irratti amma eega kana ta'e kana booda zeezeetuun xiqqoo taphitti gootan. Yoo zeezeetuun hin qabaannes zeejoonsiin ijoollee kana girteemi taphitti gootan. Yookaanis zeejoosal hindii zeeta haa fuula dibatanii jiraame san itti neetan. Zeeta sana asitti abaguu goote booda zeezeetuunis aslii ta'uu qaba. Zeeta guu asin neete booda itti laayixa. Zeeta kana guu isa keessa laayite girtanii wanti kireema ta'ee jira jechuudha. Girtanii. Fuula kan kee irratti shukkuumteenii fuula kan kee akkanatti xap godhuu qabda. Fuula kan kee irra riidee fuula hanqa fuullee kan kee kireema kana dabamsiisee harkee kan kee jechuun fuulli kan kee si dhukkubuta jechuun si dhukkubuta akka osoo hin ta'in hanqa daddabdu takka jechuudha. Hanqa kireemni kun sirraa dhumee hin agarreef si fakkaatu takkatti isa kana ifi riguu qabda jechuudha. Osoo mana kana